ammas akkuma bara jalqaba qabsoo kana kanneen mootummaa kanarratti qabsoo goona jedhani duula fakkaataa warra kameessoon itti gaafa jalqaba bilisummaa Oromoo gadi uf dhaabu irratti banee jiru haadhallee addunyaa kanarratti warri mootummaa kana irratti qabsoo goona mootummaan kun abbaa irreetti faashistiidha jijjiiramuu qaba jedhanillee taargetii isaanii fi duulli isaanii adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee mul'ata har'aa isa kana ummati Oromoo seensota adda bilisummaa Oromoo ummati keenya ija qaroodhaan ilaaluu qaba jenneetti dhaamsa keenya dabarfanna uummata Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo. Kuni maaliif ta'e yoo jenne hanga har'aa Oromiyaa keessatti qabsoo nafii qabu qabsoo itti fufinsa qabu wareegamaan lafarratti argamsiisaa jiruu fi mootummaa kana sardeeqa jiru adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromooti. Kuni haqa lafa jirudha jechuudha. Isa kana haala mootummaan kutuudhamee fi sardamee jiru kana keessatti wareegama uummata kana butasanii deemuudhaaf ammas duulli isaanii fi qiyaafannoon isaanii adda bilisummaa Oromoo irratti jira. Isa kanaafis akkuma viidiyoo qopheeffatee deeme warri kaanis jaarmeen akkasii hawwatuudhaa fi bittinlatuudhaaf tattaafata gochaa jiranii isaan kana keessaa Gimboot 7 akka fakkeenyatti yeroo ammaa kana keessatti tattaafatanni godhu iccitii ta'ee mul'ataa jiru nama hundaatiif banaa mul'ataa jira jennee tamanna isa kanas akka irraa dhaabbatan yeroo adda addaatti jaarmiyaa kana qunnamuudhaan dhaamsa keenya dabarfachuu tattaafanne irraa haa ta'uuti gaaffii uummata Oromoo fi jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo kabajaa kennuu hin barbaanne tattaafata isaanii kun hin dhaabbanne itti fufee jira isa kana. Kanaaf duula qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti jiru akka qaroo irratti tiksaa kuni garuu booda osoo hin deebisne gara ufin nu mil'achiifne qabsoon keenyaa fi falmaan keenya lafarratti dhugaarratti Oromiyaa guutuu irratti tokko karaa waraana bilisummaa Oromoo lammata immoo karaa uummata Oromoo fi addatti immoo dargaggoota qeerroo kan ta'aa jiru miseensoti keenyaa fi uummati keenya kana tumsuudhaan waliin dhaabbachuudhaan keessaa qooda fudhachuudhaan jaarmiyaa isaa tikfataa gara galiisaatti akka tarkaanfatu qofa irratti fuulleeffatu dhaamsa koo dabalata dabarsachuudhaan fayyaa ta'a injifannoo uummata Oromoo.